Obboleettii kiyya fuudheen waliin jiraachaa jira. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas haadhaaf abbaa koo bira taa'een hanga kutaa 7 qofaatti baradhe. Barnootaan kutaa 7ffaa yeroon ga'u hojjettoonni abbaan kiyya qacarsiisee hojjechiifatu meeshaa abbaa koo jalaa hatanii gurguranii gamsiisanii jennaan otoo nani jiruu abbaan kiyya meeshaa haala kanaan hatamuu isaarraa ani barnoota addaan kuteen ogummaa hojii kanaas baradheen asumaan jabaadhee hojjechuun abbaa koo waliin hojii kana sirriittiin cimsaafii jedheen ijoollummaa kootti umrii waggaa 13 barnoota addaan kuteen hojii humnaa abbaan kiyya hojjetu hojjechuun eegale. Abbaan koo nama hojiidhaan baay'ee cimaadha. Hojii kan jedhame abbaan koo kan hin hojjenne hin jiru yoon jedhe sobanatti hin ta'u. Haa ta'uutii garuu hangan barnoota dhaabeen bakka hojii isaa dhaabbachuu fi jalqabutti galiin inni argatu akka inni dafuqu hin turre. Erga nani barnoota dhaabee isa waliin hojjechuu jalqabee garuu hojii isaa walakkaatii ol ani waan hin to'adhuufiif galiin isaa baay'ee dabalee fi innis ta'e haati kiyyaa gara jalqabaa barnoota addaan kutuun koo isaaniif gaarii ta'ee mul'achuu baatus haa ta'uutii garuu booddee irratti abbaan kiyya akkas hojjetamee maallaqni hammi kun argamuu ni danda'a taanaan barnoonni iyyuu faayidaan isaa bakka kamitti hiriyoonni koo baratanii 12 fixanii barsiisaa ta'anii amma kunoo manuma tokkollee seeraan dhaabbachuu dadhabanii umrii isaanii guutuu rakkachaa jiru. Ani garuu hojii kana jalqabeen waggaa 5 fixiin mana dhagaan ijaarradhe horii loon qabeenya mana hojiis bakka garaagaraatiin qabaa gadi jedhiitii ogummaa barii jedhee abbaan koos na gorsee. Jalqaba irratti maatiin karaa abbaa koo sanyiimti isaanii guutummaatti tumtuu warra jedhamanii keessaa kan kana jedhamuuf immoo sibiila waan tumaniifi abbaan kiyya abbaa isaa jalatti ijoollummaatti baree haaduu yookiin immoo albee qaruu maarashaa hojjechuu haamtuu fi meencaa dalaguun ganama ijoollummaa isaatti baree guddate. Hojiin kun yoo ilaalan salphaa waanuma buufaa oolanii fakkaatus haa ta'uutii garuu ogummaa guddaa qaba. Haguma barri teeknooloojiidhaan waliin jijjiiramaa dhufu abbaan koo hojii kana guddisuun mana sibiilaa maashinoota ammayyaa qaban galfachuun albee haamtuu hakaafaa meencaa fi kanneen kana fakkaatan hojjechuu warreen albee qarsiifataniif immoo meeshaa ammayyaadhaan qaruu balbala foddaa sibiila ta'an hojjechuu karra dalaguu taa'umsa saanduqaa fi kanneen kana fakkaatan wanta abbaan kiyya hin hojjenne hin jiru. Maarree hawaasa keessatti tumtuu kan jedhaman waanuma kana hojjetamaniif mitire abbaan kiyya maqaa kanatti guyyaa tokkoyyuu qaana'ee hin beeku. Tumtuu jechuun hiiktisaa nama ogummaa qabu jechuudha jedhees anaanillee dabalatee na amansiisa. Gariin arrabsoof gariin immoo ajaa'ibsiifannaaf jecha kana fayyadamu. Abbaan kiyya kan hojjetu kana qofaa miti. Magaala keenyatti giroosariin beekamaa dhugaatii nyaata shayii fi buna dhiyeessu waggoota dheeraaf kan tajaajilaa ture kan jiru kan abbaa koodha. Guyyaatti hoolota 2-3 qalaa gabaa ajaa'ibaatiin akka aanaa keenyaatti dalagatu. Ammallee abbaan koo kan dalagu kana qofaa miti. Horii sangoota bitee gara magaalaa Finfinneetti erguun ni daldala. Gabaabumatti otoo abbaan koo magaala guddaa keessa jiraatee akka kiyyatti sooressi hanga isaa ga'u hin jiru jedhee namana. Ogummaawwan kana hundaan hojiiwwan kana hunda abbaan kiyya hojjetus haa ta'utii garuu yeroo isaa dheeraa kan inni itti dabarsu garuu suuqii guddaa kan mataasaa akka magaala keenyaatti jira jedhamu keessatti. Suuqiin kun meeshaawwan ijaarsaa qorqorroo, mismaara, simmintoo fi kanneen kana fakkaatan gurguraa oola. Yeroo nani hojii isaatti dabalamee gariin isaaf to'achuu jalqabu abbaan koo qabeenyi isaa baay'ee guddatee har'a hamma kanaa hojjenne kaleessa hamma kanaa hojjenne jechuun haadha kiyya ajaa'ibsiisee yeroo odeessu nan dhagaha. Kanaanis ijoollummaadhaan hojiitti galeen egereen kiyya
kiyya abdii kan hin qabne akka hin taaneef immoo maqaa kiyyaan akkaawuntii banee maallaqa akka miindaatti nagahu otoo natti himiin haadha kiyya waliin mari'achuun abbaan koo baatii baatiidhaan naaf kaa'uu eegale. Yeroon haadha kiyyarraa dhaga'u gammadeen hojii kana jabaadheen itti fufeen hojjechuu eegale. Karaa biraatiin immoo haati kiyya nama amantaa isheetti baay'ee jabduu taate waaqa kan sodaattu waaqa waliin kan jiraattu garaa laaffetii hiyyeessa bira gonkumaa kan hin dabarre namni yoo nyaate kan quufe kan ittiin fakkaanne uffata ishee baastee namaaf kan kennitu obbolaa kiyyadha firadha nama kana hin beeku yotoo hin jedhiin hiyyeessaaf baay'istee garaa kan laaftu namoonni ishee waliin hojjetan akka nama mana haadhaaf abbaa isaanii galaniitti kan jajan kan gammadan haa ta'uutii garuu ija kiyyaa fi ija namoota haadha kiyya jaallataniin haati kiyya kana taatus namoota ishee jibbaniitiin garuu haati kiyya milkaa'ina abbaa manaa ishee duuba kan jiru isheedhaa amantaa hordofnurraan kan ka'e yeroo hedduu mana amantaatti dabarsitee tajaajiltoota mana amantaa waliinis hariiroo waan qabduuf mortuudhaa toshisuudhaa isheetu hojii seexanaa raawwachuun qabeenya hamma kanaa akka argatan taasiftee sobdee mataa gadi qabattii jechuun irratti odeessuu qofallee miti. Hammeenyi namaa safuudhaatii mana nyaataa keenya gabaa balleessuuf jecha karaa duubaa bifa kamiin haala kamiin akka itti galchan beekuu baannus bineensa waraabessa galchanii karaa fuulduraa akka inni bahu taasisuun kunoo mana abbaa baluutii bahe ilaalaa hojii isaanii jechuun gabaan magaala guutuu mana keenyarraatii akka cituufillee yaalii taasisaniiru. Haa ta'uutii garuu hojii kanarratti akka magaala keenyaatti hamma haadha koo ogummaa kan qabu kan hin jirreef gabaan baatii tokko baatii lama booddee baree namoonni hojii kana raawwatanis seeraan to'atamanii yakka raawwatan poolisiin uummanni bakka walitti qabametti dubbadhaa jechuun dursanii uummata dhiifama gaafachuun yakka raawwatan dubbatanii kanaan gabaan mana keenyaas yeroo booddee bakka isaatti deebi'ee haati koo haala duriin hojjechuutti fuftee namni biyya keenyaa yoo hojjennee jijjiiramne maqaa nuuf hin dhabu mitiree haati kiyyaaf abbaan koo maqaa kana qabu. Kanaan otoon jiraachaa jiru abbaa koo bira naannoo waggaa 9 hojii kana ergan hojjedhee booda abbaa kiyyaan nan fuudhaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan koo umriin kee fuudhaaf xiqqoo siyaafaa haa ta'uutii garuu yaada bulchadheera kan jettu yoo ta'e ani fuudha si dhorkuu hin danda'u dubartii fuudhuu barbaaddu natti maddu haala bareedaa ta'een cidha sii goonee seera qabeessaan fuutee waliin jiraattaa jedheenaaf deebisee anis dubartiin ani jaalladhe intala obbo Abaluutii jedheen deebiseefi kanaan innis eessatti wal bartanii isheenoo manni isaanii bakka akkanaadhaa jedhee yeroo na gaafatu anis guyyaa tokko yeroon suuqii kee eegu mana daadaa ishee dhuftii achitti argeen jaalladhee booddees isheenis tole naan jettee amma hariiroo erga waliin jalqabnee waggaa 4 xumurreerraa jedheen deebiseefi abbaan kiyya suuqii kan hojjetu mana adaadaa mucayyoo ni jaalladhee kireeffateeti. Mana sana keessa yoo xiqqaate waggaa 14 ol kireeffatee hojjechaa tureera. Ammallee ni hojjeta. Manni galmaa adaadaa ishees achumadha. Manni isaanii baay'ee bal'aa fi bakka gabaa waan ta'eef irraa qoodanii kireeffatu. Kanaan abbaan koo isaan hin ta'anii sanyii warra qomaaxaadhaa anisiin intala isaanii akka fuutuuf hin eeyyamuu jedheenaaf deebise. Kanaanis maal jechuudha? Harki ishees miilli ishees qaama guutuudhaa kan irraa kutame yookiin immoo qomaaxaa bakka itti taate jaalalleen kiyya hin qabdu tarii maatiin ishee ta'uu ni danda'u haa ta'uutii garuu kun jaallachuu wal fuudhuu fi heerumuu waliin walitti hin dhufuu jedheen deebiseefi kanaan innis hin ta'u jedheera haadha kees deemii gaafadhu akka isheen tole siin jettu argitaa jedheenaaf deebise. Anis gara manaatti galeen haadha kootiin waantan barbaade kana itti himadhe. Deebiin haadha kiyyaa garuu kan abbaa koo waliin tokko miti. Ati jaallannaan abbaa barbaadde fuudhuu dandeessa naan jette. Anis tolin jedheeni na jajjabeessite. Abbaa kee siifan amansiisa nan jettus haa ta'uutii garuu abbaan koo haadha kiyyallee mucayyoo kana akkam fuudhuuf naaf eeyyamuu dide. Dhumarratti fira wal keessaa yoo qabdu ta'e mucaatti miitii ammumaa haa dhaabuu sababa malee lakkii hin ta'u kanati jettu kuni sirrii mitii jettee haati kiyya abbaa kootti dheekkamte. Abbaan koo sababa hin jirre sanyiin isaaniin ta'u kanadha jedhe ammas odeessuutti fufee.
yeroo kanatti haati koo yeroo ati anaan fuudhuuf jaarsummaa gara maatii kootti ergatte tumtuudha siin jechaa turanii tumtuu ta'uu kee ogummaa jedheen fudheen maatii kiyyeeyyuu amansiiseen sitti heerumee gaafa kan kee ni dagatteeyyi har'a immoo bara kana keessa sanuu ilma kee yaada akkasii maaliif sammuu keessaa gaafa jaarsi ergamu intalaanis mucaa warra tumtuutti heerumuufidhaa jedhanii rakkisuuni kanaaf asumaa dubbii kana ajjeesuu qabnaa jette ammas haati kiyya abbaa kootti himte abbaan kiyya garuu du'een argama malee mucaan kiyya sanyii warra kanaatti hin dabalamuu jedhee didee amma gaa murtoon kan koo fi kan jaalalaati mitire abbaa koo waliin walitti bu'uu jalqabne jaarsa naaf erguu didee haati kiyya dubartiidha otoo abbaan koo jiruu jaarsa walitti qabdee jaarsa naaf deemuu hin dandeessum aadaa safuutu dhorkaa abbaan kiyya fuudha na dhorkuu qofa otoo hin taane maallaqa waggaa 9 anaaf walitti qabaa ture yoo ati anaan diddee mucaa kana fuutee maallaqa kanas hin argattu jedhee naa akeekkachiise. Wanta kanaan haadha kootti yeroon himu haati kiyya sanagaa walumaan teenyee ilaallaa yeros ani haadha manaa kee miti dafqa ormaayyuu kan falaa ooltaa dafqa mucaa kee waggaa amma kana hiriyoota isaarraa hafee kan hojjechaa ture otoo nani lubbuudhaan jiruu dhorkuu hin dandeessuu jettee haati kiyyaaf abbaan koo sababa kootti walitti bu'uu jalqabanii manni keenyi dhaladheen hangan umurii kanarra gaheetti mana nagaa ture haa ta'uutii garuu yaada fuudhaa yeroon kaasirraatii kaasee ana abbaa koo fi haati kiyyaa walii galuu dadhabne kanaan hojiin guutummaa harka koorra dhamitiire maallaqan hojjedhu gariin irraa kuteen akkaawuntii mataa kiyyaa baneen iccitiidhaan irra kaa'uun eegalee kanaan yeroon nan fuudhan jedherraa waggaa 2 dabarseen turtii waggaa 2 keessattis walii galaan qarshii naannoo gara 500 walittiin qabadde baadiyyaa akaakayyuu koo bira deemuun akaakaa abbaan koo intala warra abaluu hin fuutu naan jedhee ani immoo isheedhaan baay'een jaalladheeraa na eegaa jirti abbaan koo na dideera ati jaarsa naaf ergii yookiin immoo naaf deemii jedheen gaafadheeni akaakayyuun koo kanatu nama taatee nan fuudha jettu abbaan kee akkam si dida jechuun magaalaa na waliin dhufanii abbaan koo ammas sababa kootti akaakayyuu koo faana walitti bu'ee akaakayyuun koo waan ati gadi fidduun arga jechuun hiriyoota isaa qabatee waraqaa naaf erguun jaarsummaa naaf deemanii kanaan gammachuu irra toon jiru abbaan koollee manaa na ari'ee manaa baheen kireeffadheen jiraachuu jalqabeen otoon jiruuti abbaan koo icciitii koo tokko bira gahee innis jaalallee kiyyaan kolleejjii maallaqa kanfaleen mana kireesseen barsiisaa akkan jirudha maatiin ishee harka qalleeyyii barnoota barsiisuu waan hin dandeenyeef isheen kutaa 10 akkuma xumurtetti qabxii dhabnaan wal fuunanaan jettus abbaan kiyya waan na dideef hanga sanatti nan si barsiisa jedheen gara magaalaa biraatti ergeen ishee barsiisaa ture kanaan abbaan koo edaa ati otoo nan hin beekiin maallaqa fuutee bakka feetetti balleessita mitii jechuun baankii deemuun akkaawuntii kiyyarraa maallaqa jiru deemee gaafate kanaanis icciitiin gara biraa maallaqni 500 akkaawuntii koorra jiru abbaan kiyya bira gahee poolisii qabatee magaala keessaa na barbaachuu eegalee bakkan kireeffadhee jiruttis dhufee na qabsiise kanaan abbaan koo yoo mucayyoo kana dhiiste maallaqa akkaawuntii keerra jirus maallaqa maqaa keetiin walittiin siif qabes siif hin kennaa icciitii ati hin beekne anaa fi haadha kee walitti buusuu danda'utu jira jedhee na gaafate anis gonkumaa mucayyoo kana dhiisuu hin danda'u jedheen deebiseefi abbaa kiyyadha poolisiidhaan na tumsiisee maallaqa sana mallatteessee akkan baasisuuf na dirqisiisee biyya seerra jirutti fedhii kiyya malee maallaqa kiyya akkaawuntii kiyyarraa na baasisee qarshii 500chas maallaqa kan jedhamu akkaawuntii koorra kan jiru baasuun poolisootaaf maallaqa kennuun baatii 2 guyya 60 akkan hidhamu na taasisee hidhameen bahee hidhameen akkuman bahettis bakka hojiitti si arguun barbaadu naan jedhee na ari'ee kanaan egaanis abbaan kiyya icciitiin inni ittiin mucayyoo kana hin fuutu naan jedhu dhimmi abbaa kiyyaa icciitii godheen dhokse maatii isaa diiguu jaalallee kiyya waliin wal qabatu maali jedheen barbaaduun eegalee hundaafuu hojii dhaabeera mitiire taa'een gadi buuseen ol baasuun eegalee abbaan koo mana adaadaa jaalallee koo kireeffatee suuqii keessatti hojjeta yeroo hedduu immoo suuqii cufee otoon dhufeen dura ani hin galla jedheen isa bira dhufeera yoo ta'e waluma maddiidha waan na ta'eef dhufe suuqii takkaa eegi jechuun
mana daadaa jaalallee koo daqiiqaa 30 sa'aatii tokko turee dhufaa ammas sammuu kiyyaan taa'een wal qabsiisuu yaalee adaadaan jaalallee kiyyaa abbaa manaasheef ijoollee lama erga deessee booda otoo heerumiin ijoollee lama deesseeti waliigalas dubartoota 4 qabdi ammas sammuu koo yaada koo nan bal'ifadhe tarii abbaan kiyya adaadaa jaalallee koo waliin hariiroo akka inni qabu shakkuun eegalee kanaanis hin dhaabanne hojii dhaabeen jira mitiire fageenyarra taa'een galgala abbaan koo suuqii yeroo cufu ilaaluun eegalee amma ani isa bira waan hin jirreef suuqii cufee mana isaanii taa'eeti bahaa yeroo ayyaanaas foon qircaan yeroo fuudhamu yeroo hundaa hamma jedhamutti abbaan koo mana jaalallee adaadaa koo akkan geessu yookiin immoo namaan akkan argisiisu na ajaja ture kana walitti qabeen ijoolleewwan lamaan dhumarratti dhalatan tarii kan abbaa kootii anaa fi jaalalleen koo karaa kana dhiiga wal keessaa qabnaayii kan jedhu shakkii kiyya isa dhumaa ta'e shakkii kanarra ga'uuf yoo xiqqaate baatii tokko natti fudhate shakkiin qofa hin dhaabanne abbaan kiyya jaalallee kiyya akka ani hin fuune barbaaduusaa hiriyoota abbaa kootii haasa'uun eegalee hiriyoonni abbaa kiyyaas dubbiima abbaan koo ijoollee dubartii kanarraa qabaachuusaa kan naaf mirkaneessu nattaasa'anii baatii tokko booddee dhimma kiyya fixeen abbaa kiyyaatiinis hojiitti na deebisii jedheen gaafadheeni yeroo kana inni ati dhala koo mitii deeminarraa naan jedhee anis har'a dhala koo miti naan jette bor garuu dhuftee jilba kootti kuftee na kadhattaa jedheen haadha kiyyaan maallaqa naaf kenni hojiin barbaaddadha abbaan kiyya sin hojjechiisu naan jedheera jedheen yeroon gaafadhu isheenis tasgabbaa'ii ani walittiin sin araarsaa naan jettee maallaqa naaf kennuuf duubatti dittus haa ta'uutii garuu konkolaataa yaabbadheen magaala biraa deemuu kiyya yeroo dhageessu qarshii 20,000 haati kiyya akkaawuntii korra gootee anis akkuma nachi gaheen abbaa kiyyaaf nan bilbileefi maqaa ijoollee kanaa waamuun abaluu fi abaluun ijoollee keedha miti ati natti himuu baattus har'a garuu bira gaheen jiraa amma maal akka taatu eessa akka galtuun argaa icciitii kee hunda bira gaheeraa jedheen isatti dubbadhe namatu bira jira fakkaata ta'e hin beeku xiqqo tureen siif bilbila naan jedhe hin turres dafee naaf bilbilee sobadhaa dubbii kana nam tokkotti yoo akkanaa sofne jedhee naa akeekkachiise anis har'a harka keerran jiru waan tokkoyyuu na gochuu hin dandeessu soba otoo ta'ee ani mucayyoon jaalladheen kana akkan fuuneef nan dhorkitu ture jedheen deebiseefi kanaan innis eega bartee eeyyeen ijoolleen kun lamaan obboloota keedhaa jaalalleen koo immoo isaaniif obbolaatti ooltii dhiigni keessan tokko ta'ee jira akka aadaa duudhaa fi safuu oromootti hidda 7 lakkaawwachuun dirqamadhaa yoo kana akaakayyuun kee abbaan koo dhaga'ee jaarsolii gidduutti si abaaru jedheenii siif jedheenii egeree keetu gaariin ta'uu ani takkaa balleesseeraa dhiifama naaf godhii haati kee dubbii kana dhageessee jennaan ana waliin halkan tokko hin jiraattu maallaqa ati walitti qabattes ani walitti siif qabes kabiraas daddabaleen siif kennaa mucayyoo kana dhiisiinii manas biyya barbaaddetti siif hin ijaaraa jedhee na kadhachaa jira anaa fi mucayyoo hagaarraatti waliin jirra abbaa kiyyaan hin oolti hin bulti malee haadha kootti otoo himiin hin hafuu hanga sanatti garuu maallaqa akkan barbaadetti naaf erguu qabda jedheen dabaree koo doorsiseen bilbila cufannee amma ganamaa galgala bilbilee maal dhabde maal siif kennu maal siif ta'u naan jedha icciitiin koo har'a moo bor baha jedhee abbaan koo dhiphachaa jira yoon dubbadde gaa'elli haadhaaf abbaa koo ni diigama yoon dhiise immoo haati kiyya miidhamtuu taati tarii anillee bifuma kanaan iyyuu bare obboloonni koo dhiiraa quxisoonni hiriyyaa ijoollee abbaa koo ta'an carraan kun yoo isaan mudate isaan immoo darbanii obboloota isaanii yoo jaallatan waan biraa keessa yoo seenan yoo jedheen ofiimmoo nan sodaadha dubbachuu dhiisuun bitaanatti galee aadaa ganama oromoon eeggatee dhufes jaalallee koo waliin ergan diigee buleeraatii har'a akka haadha manaaf abbaa manaatti ta'uu baatus mana tokko keessa waliin jiraachaa jirra icciitiin kun sadarkaa kanarra ga'uu anaa fi abbaa koo malee namni biraan beeku mee maal akkan godhu yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya
Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa obboleessi keenya tokko siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee nu deeggaraa jecha haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa.